Seenaa jireenyaa dhaloota dammaqsuun Abdii Zakkiitiin barreeffame. Ani maqaan koo Abdii Zakkiin jedhama. Ji'a fulbaanaa bara 1992 kan hin dhaladhe godina Jimmaa aanaa Manichoo ganda Busaasee magaalaa Eelan tan jedhamtutti. Bara 1997 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kutaa takkaa hanga 5 Jimaatee Manichootti akkasumas kutaa 5 hanga 8 mana barumsaa Busaasee Eelan kan jedhamutti baradhe. Akkasumas mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Moolee kanin baradhe. Egaa maatiiwwan FB kootii fi hiriyoonni koo bakka garagaraa teessanii na hordofaa jirtan hundinuu isin jaalladha. Egaa akkumaan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa xumureen imala kiyya osoon hin dhaabin gara mana barumsaa qophaa'inaa yookaan Sheekaa TV kolleejjii irraa hanga Jimmaa kolleejjii 11 hanga 4tti dippiloomaa kiyya kanin xumure gosa ogummaa barnootaa kootii yookiin maayii Departmentii is agar in the land use water conservation kanin eebbifame. Egaa akkumaan barnoota koo xumureen hojjetaa herrega waldaa gamtaa biiftuu ganamaa ta'een qacaramee turen. Iddoon na dhaqqabees gandaan hedduu jaalladhu Busaasee Eelanii fi magaalaa Moolee waggaa 2 kanin tajaajilee turedha. Akkuma hireen ilma namaa addunyaa irra facaaste anis akka nama tokkotti jireenya kiyya jijjiiruuf bara 2012 hojii koo idilee addaan kutee imala kiyya gara biyya Yaman taasise. Godaansa maaliin ni fayyisa. Osumaan imala kiyya addaan hin kutin ji'oota muraasaaf erga biyya Yaman jiraadhe booda imala kiyya gara Saudi Arabiyaa taasise. Egaa dinqisiifattootaa fi jaalattoota seenaa Abdii Zakkiin ani amma kanin jiraadhu biyya Saudi Arabiyaadha magaalaa Riyaadin jiraadha. Egaa jireenyi ilma namaa qormaata baay'atu anis chaayilenjii baay'ee cimaa ta'e keessa darbeen har'a galata Rabbiif haa ta'u jiraachaa jira. Egaa akkuma mixeen wal gargaartee laga ceeti jedhan misaa'illi addunyaa kana injifachuu danda'u barnoota qofaadha. Akkuma gootonni Oromoodha Taaddasaa Birruu lammiin Oromoo barachuu qaba lammii barateetu mirga isaa gaafata jedhetti yoo hiree jireenyaatiif biyyarraa godaantees barnoonni ati barattee biyyarraa baatus barnoonni ati barattee biyyarraa baate gaaddisa siif ta'ee si gargaara. Anis kanin jedhu yoo jiraate dhaloonni barachuu qaba dhaloota barateetu boru dhaloota qara. Dhaamsa obboleessa keessan Abdii Zakkiitiin galatooma.